Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya. Qophiin keenya imalli gootaa kunoo eegaleera. Imala gootaa keenya har'aatiin kutaa lammaffaa seenaa Toomaas Saankaraa isiniif dhiyeessina. Ce sont tes bras qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bras qui t'ont Biyyi oomisha jirbiitiin garmalee badhaatee Appar Voltaan soo akka muraa Birindoo asii fi achi oofanuu biyyummaan irratti wal waamee dargaggoonni akka Toomaas Saankaraa fa'aa immoo sammuu qabaniin biyya isaanii du'uudhaaf tottolfattuu wal dhaanuudhaaf carraa dhabuun hojii humnaa hojjetanii nyaachuudhaaf qofaa saaxilamanii jiru. Halkanii fi guyyaa jaarsa daandii fi hadiida baaburaa Faransaay hojjechaa jirtuuf sibiila baachuu irratti umuriin isaanii sokkee jira. Jireenya akka marsaa gundoo achiin siqxuu asuma namatti naannofti. Hojiin immoo harkaa gara faanitti. Achuma keessattuu warri mootummaa garboonfataa Faransaay jala deeman uffanni isaanii adiidha. Jireenyi isaanis wayya qabeessa. Dardarri xobbeen akka Toomaas Saankaraa garuu sirmaleessummaa akka mataa armaa biyyattii gada deemsisee arguudhaaf yeroon ittiin galgaloofne. Toomaas Saankaraan osoo fagoo hin deemin garaagarummaa dureessaa fi hiyyeessa gidduu jiru magaalaa handhuura isaa itti buufatee yaakoo fi iddootti lama jedhee boqonnaa jireenyaa banatee gaawwaatti sirnaan hubateera. Sanarraa ka'uudhaan Toomaas ijoollee warra adii hedduu isaanii ni jibbaa irraa qollifata. Caanganammaan dhugaa fi haqa mirga namaatiif dhalatee Toomaas Saankaraan nama baay'ee tasgabbaa fi basaastummaaf mijatuudha. Yeroo sanatti Toomaas Saankaraan mana barumsaatti isaa ta'u iddoo biraatti ijoollee wal dhabeera jedhamnaan shakkii tokko malee ijoollee warra adiin akka ta'e haati isaa tilmaamuun eegalti. Capitaine Sankara, ce sont tes bras qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bras qui t'ont Caanganamummaan gara laafummaa guddaa qabuu fi nama araaraa ta'ee dhalate kun gaafa ijoollee warra adiin loluun isaa dhaga'ame abbaan isaa Joosef Toomaas Saankaraa manatti galchee itti dheekkamee isa doorsisaa. Jibbinsi warra adii fi ijoollee isaa osoo itti fufee jiru waggaa 11ffaa isaatti Appar Voltaan sirna bittaa Faransaay jalaa yoo bilisoomtu dursee mana barumsaa isaatti alaabaa Faransaay ol siqee mirmirfamaa ture buusee kan Appar Voltaa isa halluu adii gurraachaa fi magariisaan faayame kan ol baasee fannisee Toomaas Saankaraadha. Yoo inni faajjii biyya ormaa buusee kan biyya abbaasaa fannisee deebi'u barattoonni warra adii Toomaasitti ciniinnachuu jalqabanii. Gadoon kun ittuma fufuudhaan yeroo hundumaa walanyarsuun Toomaasii fi ijoollee warra adii mana barumsichaa keessatti hojii guyyuu ta'ee itti fufee. Guyyaa tokko garuu hoogganaan mana barumsichaa cimaa Toomaasii fi barattoota warra adii gidduutti ka'een abbaa isaatti bilbilee Toomaas Saankaraa akka reebuu qabu ajajee. Maalummaa Toomaas sirriitti kan beekan abbaan isaa ilma isaatiif wabii dhaabbatanii waa'ee ilma koo anumaaf dhiisii amma inni ga'uu anumatu beekaa jedhan. Toomaas barumsa isaa irratti qoosaa hin beeku. Barnoota baratu keessaa herregaa fi afaan Firaansii bara baraan simisteeratti qabxii 100 fida. Capitaine Sankara, ce sont tes bras qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bras qui t'ont Toomaas Saankaraan yeroo mana barumsaatti deebi'ee nyaata isaa nyaannaan
bataskaana deemeetu foonii fi qalbii isaatiif kadhannaa guddaa taasifatee gara uumaa isaatti kan isa dhiyeessu galateeffata. Galgala erga irbaata isaa nyaatee ammoo gitaara abbaan isaa biteef quba isaa langaa fakkaatuun takka garafee iddoo ciisaa isaa adeema. Faaruu fi walleen isa biratti waluma qixa jaalatamu. Naamusa guddaa fi jaalala inni bataskaana keessatti agarsiisu irraa ka'uudhaan lubni amantii tokko Toomaas Saankaaraan akkuma barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa xumureen gara barumsa amantiitti akka jijjiiramu maatii isaa gaafatee ni eeyyamsiise. Abbaan isaa tole erga jedhanii booda dubbiin kan murtaa'u garuu xumura sadarkaa tokkoffaa irratti qabxii inni fidu irratti hundaa'a jechuun deebisanis. Saankaaraan garuu barnoota isaa qabxii olaanaa fiduudhaan yaada lubichaa faallesse. Dubbiin gara barnoota amantaa jedhu sun waan hafeef barumsa isaa sadarkaa lammaffaa barachuudhaaf yeroo lammaffaaf iddoo jireenyaan jijjiirrate. Toomaas Saankaaraan magaalli inni keessa ture Yaakoon mana barumsaa sadarkaa lammaffaa waan hin qabneef gara magaalaa biraa Booboo Diyoolaasootti malee magaalota lamaan jiraatetti foolii maatii isaa waliin biddeena ho'aa nyaachaa barachaa kan ture Toomaas Saankaaraan amma garuu jireenya qofummaa dhiibuudhaaf gateettii isaa jabeeffachuudhaaf ni hifaajjee. Capitaine Sankara, ce sont tes bras qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, Capitaine Sankara, ce sont tes bras qui t'ont Akkuma Booboo Diyoolaasootti galeen saayikilii isaa fudhatee osoo barnoota isaan jalqabiin maalummaa fi amala namoota magaala sana jiraatanii qo'atee fixee. Qabsoo sirna bittaa ofirraa kuffisuu keessatti gahee guddaa warra ba'an keessaa maqaa Aawuziin Kulibaaliin kan moggaafamtee keessaa dafee hiriyoota horate. Hiriyoota inni yeroo sana hiriyoonfate keessaa tokko booda keessa ministeera ta'ee Appar Voltaa kan geggeessee Fiidaal Tooweedha. Saankaaraan wal'aansoo barnootaa isaa magaalaa Gaawowaatti jalqabee caalaatti itti fufee jira. Dandeettiin guddaan herreegaa fi afaan Firaansii irratti qabu ittuma fufuudhaan yeroo barnootaa fi qo'annaa irraa hafe immoo tiyaatira irratti hirmaachuu jalqabe. Yeroon isaa biraa immoo ispoortiidhaan dabalama. Garuu ammoo Toomaas Booboo Diyoolaasoo galee osoo xiqqoo hin turin Appar Voltaan bubbee siyaasaatiin raafamuu jalqabde. Appar Voltaan sirna bittaa ofirraa burkuteessitus bilisummaan boodaa Mooriis Yemeehoogoon pirezidaantii jalqabaa Appar Voltaa ta'anillee bilisummaa biyyattiin gonfattee dursuu hin dandeenye. Kun ammoo carraa guddaa Appar Voltaan gaagaa Firaansii jalaa ba'uudhaaf argattee dhamaraasuu taasise. Numaayyuu Appar Voltaan mangaagaa Faransaay keessaa baatee karaa naannaadhaan mangaaguma Firaansitti galuudhaaf ni dirqamte. Qondaaltonni loltuu Faransaay ammas deebi'anii harka lafa jalaatiin biyyattii bulchuu isaaniitti fufanii. Lammiileen Appar Voltaa irree warra Faransaay ofii cabsuuf aarsaa guddaa kaffalanii injifannoo booda hireen isaanii suuta suutaan mana hidhaatti guuramuu ta'e. Ammoo aangoon Appar Voltaas fira Mooriisii fi warra adii qofa irratti hirkata. Mooriis takka turanii ammoo hundaa hojjettoota mootummaaf guddisuun isaanii qaala'insi gabaa fi jireenya uummata biyyattii irratti mandhee ijaarrate. Kun ammoo daldaltootaa fi uummata gidduutti waljibbinsi guddaan akka uumamu taasise. Qilleensi hamaan siyaasaa kun uummata Appar Voltaa raasuun isaa ittuma fufuudhaan amajjii 3 bara 1966 kan lakkoofsa Girigooriyaanitti hojjettoonni mootummaa lagannaa hojii dhaabuu ni gaggeessanii.
yeroo hojjettoonni mootummaa hojii dhaaban, barattoonni, hojii dhabdoonni, dargaggoonni, hojjettoonni mootummaa fi namoonni sirna mootummaa Mooriis morman hiriira nagaatiin magaalaa guddittii biyyattii Appar Voltaanii haguuganii Opportaa Faransaay jala kan jiran pirezidaantiin biyyattii Mooriis as bahanii humna waraanaa biyyattii uummata hiriira ba'an biyyattiitti gadhiisanillee namni jalaa achi maqu tokkollee hin dhabameen. Hanguma dubbiin jabaachaa deemuu darbuurra jiraachuu kan filatan pirezidaantiin biyyattii Mooriis fedhii isaaniitiin aangoo gadhiisuu isaanii ni beeksisanii yoo isaan teessoo isaaniirraa miliqan komaandara waraana biyyattii kan turan Leeftinaal Koloneel Saangoolee Laamizaanaan teessoo Mooriis dhaqanii qabatanii daan sadaffaansaa torbaan itti fufamu. Capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, Capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont